السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كم جرى جرتو وردفتو تغيى قبجمو كقالي ولد بين الجرقة درسين تانيا دواء بديهم داف دواء فايدة كبوكا والبرسيبنو اتفوفتيتو مجرتي خنوغا أما بارتي لما فارجرا بارتي لما فاتس كرا برسو جرو كينسا ديريفتشو في ججبيسو في qubbeen nama sosolloquu jajjabeessuu fi qeensa keenya dheereffachuu fi qeensa jajjabeessuu keessatti dawaalee qeensa nama dhedheeressuu fi jajjabeessuu qeensa bareechuu እና qubbeen keenyallee bareechuu qalloo qubbeen keenyaatis bareechuu isa sanii wal barsiisu jira. Irra guddaan gaa dubartoonni hedduu qeensa kanaan bareeffachuudhaaf shaakalamanii kanaaf gaa nu hordofaa isiniin jenna dubartoota keenya akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. YouTube keenya kana gaa meesar 9465 meesar 9465 gootaniituma YouTube seentaniituma meesar barreessitanii 9465 gootanii searchii gootan ni argattanii takkaawu liinkii yeroo poosti goonus liinkii isiniif keenya websaayitii keenya hundarra ni argattu. Akkasitti gaa sheer godhaa, laayikii godhaa, sabiskiraayib godhaa irraa fayyadamaa isin jenna. Dawaalee dhibdee feeteef dawaalee hundaa asirra gadhiisu jira. Kanaaf irraa baradhaa isin jenna bakka jirtanitti. Amma karaa dawaa wal barsiisuu haa deemnu jenna. Wanni qeensa keenya guddisu, wanni qeensa keenya jabeessu har'a waa 8 baranna. Waa 8 san na hordofaa. Waa 8 qeensa keenya guddisurraa زيت جوز الهندي زيت قمدية ماذا فان كنت زيت جوز الهندي فرتيتما دكان الران نجرا إدو أين والناس فارماسوتاس نجرا زيت جوز الهندي بكيف جرا زيت جوز الهندي خنا فوتيتما أتشيبودا eegeysa kana fuutee booda hanga tokko maankaa 2-3 fuuteetuma zayita joozul hindii kana zayinni joozul hindii qaama jabeessuu fi qaama baakteeriyaa irraa eeguu keessatti akkaan jabaadha jechuudha. Farra baakteeriyaa fi bakka antiibaayotikii hunda sirraa ittisurraa takka inni kanaaf jecha qalloo teenya hundarraa baakteeriyaa kaasaa jechuudha. Zayita joozul hindii fuuteetuma dibatteetuma isa burcuqoo qicceetuma kisi quba kan qeensa keessa hanga deeqaa 15 keessa teessifta. Achii booda harka keettis ni dibatta. Achii booda bakka itti dhiistaa jechuudha. Kana guyyatti ganamaa galgala gootu. Torbaanitti gizee 2 fayyadamta. Torbaanitti gizee 2 yeroo 2. Torbaan keessaa guyyaa 2 bicha godhataa jechuudha. Ganamaa galgala. Marraa 4 godhataa jechuudha torbaan keessatti. Akkasitti haala kanaan itti fufta qeensi kan keessi jabaateeti sina siraata meeyiree yoo duraan nyaadhamaa ta'ellee likki deebi'ee akkasi qeensa bareedaa ta'a jechuudha. Dawaan lammaffaadhaa zeeta qonxara. Zeenni qonxar kun gaa faayidaa hedduu of keessaa qaba. Faayidaa isaa yeroo biraa ni haasofna. Har'a waan inni faayidaaf ta'eef qeensa jabeessuu irrattii fi coraa harka keenyarra jiru jabeessuu irratti zeenni gahee guddaa qaba. Zeeta qonxar kana fuuteetuma achii booda burcuqqoo xiqqoo takka qiccee akkasitti viitaaminotaa fi albuudota babbareedaa qeensaa fi coraa qeensa keenyarraa meeru coraa bakka qeensi keenya keessaa meeru san jajjabeessuu qabaa jechuudha. Kanaaf burcuqqoo xiqqootti qicceetuma burcuqqoo siinii bunaa sana qicceetuma akkasitti qeensa kan keessaa jechuudha. Keessa akkasitti deeqaa 15 teessaanii waggaa keessa deeqaa 15 teessee achii booda deeqaa 15 booda keessaa baastaa jechuudha. Kanaafuu marra 2 godhataa jechuudha guyyatti ganamaa fi galgala godhataa jechuudha. Ganamaas godhattee kala dalagaa ta'ee baata galgala godhattee raftaa jechuudha. Akkasii qeensa kan keessaa ajaa'iba jabaataa jechuudha. Zeetuma qonxar kana. እና dubbi waan ajaa'ibaa jijjiirama ajaa'ibaa qeensa kan irratti agartaa jechuudha. Torbaanii guyyaa 3 godhataa jechuudha. Torbaanii guyyaa 3 marra 6 jechuudha. Torbaanii guyyaa 3 godhataa akkasitti haayi qeensa kan akka ajaa'iba tolee bareeda. Inni sadaffaan
xuuxxoo adda murteetuma egaa adda murtee booda bikka lamatti qeensa keetiin riida jechuudha. Coraa qeensa keetiitii fi qeensa kan keetiin rirriidaa jechuudha. Akkasitti waggaa qeensa keetiin rirriidee booda achii booda ni dhiqatta bishaan oowwaadhaan ni dhiqatta. Goggogsiteeti akkasitti zayituun dibataa jechuudha coraa kana. Akka ajaa'ibaa haayi qeensi akka ajaa'ibaa sii jabaata. Inni afuraffaan haalatuffaa. Haalatuffaa kana haalatuffaan gaa magaalarra hin jiru sumaatu godhata. Haalatuffaa kana hanga kiiloo takkaa lamaa fuuteetuma irraa dhiitee ciccirtee akkasitti qaruuraa wayii takka naqxee carqiin gubbaa ashayitee bultii 40 teessiftee akkasitti jalaa cuunfita jechuudha. Eegasii booda carqiidhaan haalatuffaa jedhama jechuudha. Bishaan akkasii bultii 40 jalaa argamsan. Isa sayyoo harkattee isa san hanga maanka lamaa takka fuuteetuma bishaan burcuqqoo takka naqxee bishaan burcuqqoo takkaaf isa maanka lama akkasitti quba hankee keessa qeensa hankee keessa qeensa akka ajaa'ibaa jabeessaa jechuudha. Akkasuma gaa inni shanaffaan wanni qeensa namaa jabeessu cuunfaa burtukaanaa. Burtukaana juuzii gooteetuma eega cuunfamee booda quba hankee keessa teessan jechuudha. Burcuqqoo itti qicattee hanga quba keetii hanga qeensa keetii keessa teessan. Daqiiqaa 10 keessa daqiiqaa 10 booda keessaa baastee akkasii zayituuniin rirrigataa jechuudha. Takka zayitu joozolentiidhaan quba hankee takka zayita kontaariin. Akka ajaa'ibaatti haayi qubni hankee jabaata. Inni ja'affaan avukaadoo. Avukaadoo fuuteetuma avukaadoon albuudaa fi viitaamina adda addaa of keessaa qabdi. Daqiiqaa 10 riida qeensa hankeetiin rirriida jechuudha. Guyyatti daqiiqaa 10 rirriida. Waggaa rirriidee booda torbaanitti guyyaa 3 godhata. Torbaanitti guyyaa 3 avukaadoo harka keetiin riida qeensa keetiin riida coraa keenya bareechaa qeensa keetiin siif jabeessaa jechuudha. Torbaanitti guyyaa 3 godhata. Daqiiqaa 15 irra teessifte yeroo rirriidee booda. Akka ajaa'ibaa qeensa sii jabeessaa jechuudha. Inni ja'affaan zayita loozii. Zayita loozii kana fuuteetuma quba hankee kanaan massaatta jechuudha. Daqiiqaa 10 zayita kana quba keetiin riida. Eega riidee booda daqiiqaa 10 eega riidee booda daqiiqaa 10 irra deebista. Daqiiqaa 10 booda bakka dhiqata. Achii booda zayituu yoo qabaatte isaan massaatta haayi akka ajaa'ibaatti jechuudha. Tola obboleessa kiyya. Akkasitti gaa inni 8ffaan mixaaxis nyaatamu kana mixaaxisuma nuti nyaannu kana mixaaxis kana fuuteetuma mixaaxis kana egaa fuutee booda juuzii goota. Hurreessita maashinaan naqxee juuzii goota. Akkasitti mixaaxis kana hurraa isaa juuzii qatee kana qeensa hankee keessa teessiftaa jechuudha. Keessa teessiftaa haayi. Bakka daqiiqaa 15 booda keessaa baasta. Akka ajaa'ibaatti bu'aa isaa agartaa jechuudha. Torbaanitti marra 3 godhata. Eega keessaa baastee dhiqattee booda zayituun harka hankee harka keetii akkasitti dibataa jechuudha. Haayi. Obboleeyyan kiyya gaa akka ajaa'ibaa kanatti waanuma kunoo mana keessaa nuti fayyadamnuun qeensi keenya jabaata, coraan keenyas jabaata, coraan keenyas bareedaan meera, qeensi keenyaa bareedaan meeraa jechuudha. Akkasitti miilaa fi harkaas hunda bakka qeensi irraa meeru hunda dibattus rakkina hin qabu jechuudha. Kanaaf sumaaf jabeessaa jechuudha. Coraas ni bareechaa jechuudha. Avukaadoon gaa bareedumina keessatti gaa fuula namni finnisaa fi alerjii adda addaatiin waan ajee fuula dibatu rakkina hin qabu jechuudha. Kanaaf gaa dawaan 8 irra baranne kana fakkaataa hanga paartii lammaffaa irra xumurree jira. Paartii 3ffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaan afeerraa kotii. YouTube keenya kana gaa YouTube Meesar Supplementary Clinical tajaajila wallaansaa baay'ee dhukkuboota baay'ee irratti agalgiloota kan irratti kan argamu. Keessattuu baasuur daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalaan maletti ittuma dibuudhaan baqa isaaf ilaalaan maletti wallaannee walaba taasifna.
Kanaaf kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Adaraashaan keenya Harar Nook gubbaatti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 920 Duwwaa 920 Gaafii fi yaada qabdaniif nuuf barreessaa, nuuf dawwalaa isiniin jenna. Hanga darsii sadaffaatii walitti deebinutti nagayaan nu turaan. Nagayaa fi jaalalaan naa turaa isiniin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.